Yooyyaa shama akkam jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa. Jiruuf jireenyi keessan waatii maatiin nagayaa. Akkuma barame har'as qophii tokko qabannee dhufneerraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Qophiin keenya har'aas piroojeektiiwwan naannoo Oromiyaatti hojjetamanii bara kana eebbifamanii jetti. Akkuma beekamu naannoon Oromiyaa baay'ina uummataanis ta'ee bal'ina lafa isheen beekamtudha. Haa ta'uutii bara wayyaaneen biyya kana bulchaa turtetti piroojeektii hojjechuun haafuutii dhalli namaa lubbuun jiraachuun gaaffii guddaa keessa galee ture. Wanti hin dabarreen jiruutii qabsoon qeerroo fi qarree keenyaa mootummaa abbaa irree aangoo irraa buusee mootummaa dimokiraatawaa hundeessuu danda'ee jira. Bara biyyi dimokiraasiin bultu immoo nageenyi ni jira. Ifni, abdiin, tokkummaan, jaalalli, gamtaan wal duraa duubaan wal waalessanii imalu. Yoo kun jiraate immoo guddinni biyyattii kallattii saffisaa ta'e irra deema. Kanuma wal qabatee erga mootummaan jijjiiramaa aangootti dhufee as hojiiwwan misoomaa akka Oromiyaatti kumaatamatti lakkaawwaman hojjetamanii jiru. Isa kana keessaa akka fakkeenyaatti piroojektota akka Oromiyaatti bara kana hojjetamanii xumuraman kaasuun ni danda'ama. Uummanni keenya armaan dura gibira mootummaaf kaffalaa baasii adda addaa kallattii adda addaan gaafatamee mootummaaf kan kennaa ture. Of tuultonni wayyaanee faayidaa dhuunfaaf oolfachaa uummata keenya dararaa turuun ni yaadatama. Bara mootummaa jijjiiramaa garuu mootummaa federaalaa hanga naannootti qindoominaan rakkoo uummata keenyaa furuuf yeroo itti hojjetanii gaaffii uummata kanaa deebisaa jirantu jira. Uummata daandii konkolaataa hin qabneef daandii, isa bishaan dhugaatii qulqulluu dhabee dhukkuba adda addaaf saaxilamaa tureef bishaan dhugaatii qulqulluu, isa ibsaa dhabee bara dheeraa dukkana keessatti hafeef ibsaa, isa mana barnootaa gaarii dhabee barachuu dadhabeef mana barnootaa, isa buufata fayyaa bakka itti yaalamu dhabeef buufata fayyaa hojjechuun gaaffii uummata keenyaa hedduu deebisuu irratti kan argaman mootummaan naannichaa fi federaalaa uummata keenya armaan dura miidhaa fi cunqursaan irratti raawwachaa ture haala nama gammachiisuun kiisaa jiru. Isa kanaaf immoo ragaa guddaan piroojektota Oromiyaa keessatti hojjetamanii faayidaaf oolan ragaadha. Akka fakkeenyaatti kaasuuf mana barnootaa ifa boruu bultii addaa Amboo, mana barnootaa ifa boruu sadarkaa lammaffaa Gooroo, piroojektota magaalaa Roobeetti xumuraman keessaa kan akka manneen barnoota sadarkaa lammaffaa fi oolmaa daa'immanii, hospitaala haadholii fi daa'immanii, piroojeektii magariisummaa fi deemsa miilaa, sheedii imaaxaa, daandii keessa babal'isuu, magaalaa Baatuutti piroojektota hedduu, magaalaa Jimmaattis akkasuma piroojektota tajaajila uummataa ta'an hedduu, Harammayyaatti mana barnootaa bultii addaa ifa boruu, Asallaatti piroojektota 53 kan ta'an, bulchiinsa magaalaa Sabbataatti piroojektota 45 kan ta'an, Shaashamanneetti piroojektota 83, bulchiinsa magaalaa Adaamaatti piroojektota 84, bulchiinsa magaalaa Galaanitti piroojektota 54, Dodolaatti mana barumsaa ifa boruu, Dukaamitti piroojektota 38, Sulultaatti piroojektota garaagaraa 40, magaalaa Buraayyuutti piroojektota 43, magaalaa Bishooftuutti piroojektota 59 fi kanneen hafan hedduun ni jiru. Piroojektota bara kana naannoo Oromiyaatti hojjetamanii eebbifaman kan adda isa godhu yoo jiraate siidaa gootota keenyaa iddoo garaagaraatti hojjechuun seenaa gootota keenyaa dhaloota dhaalchisuudha. Siidaa gootota keenyaa bara kana eebbifaman keessaa siidaa Onesmoos Nasiib yookiin Abbaa Gammachiis, siidaa Jeneraal Taaddasaa Birruu, siidaa Dr. Hayilee Fidaa, siidaa Abuna Phexros yookiin Magarsaa Badhaasaa, siidaa Sheek Mohammad Rashad Abdullee, siidaa Qees Guddinaa Tumsaa, siidaa Jeneraal Waaqoo Guutuu, siidaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiinfaa warra adda dureen caqafaman keessaa muraasadha. Eeyyee oolmaa gootatu beeka akkuma jedhamu mootummaan naannoo Oromiyaa hojiiwwan boonsaa hojjetan keessaa inni kun guduunfaa guddaa kan dhalootaaf guduunfani kan nama jechisiisuu fi jijjiiramichi hanga yaadamee ol deemaa akka jiru nu hubachiisa. Walumaa galatti bara kana Oromiyaa keessatti piroojektota 20 ol eebbifaman keessaa piroojeektiin misoomaa 5,700 ol sadarkaa kilaastera magaalaatti hojjetamanii eebbifamuu danda'aniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa diina Oromiyaa keessa deemtee biyya honkurtu uummata irraa qolachaa misooma ajaa'ibsiisaa hojjechaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa goota misoomaa ta'uu isaa kan hedduun ragaa ba'aniif qonnaan bulaa keenya waliin gadi bu'ee hojjechaa Oromiyaan akkuma maqaa ishee badhaatuu fi magariituu akka taatu darbees Oromiyaan midhaan nyaataan akka of dandeessu Itoophiyaan kadhaa qamadii jalaa akka baatuuf nama halkanii fi guyyaa ciniinnatee hojjechaa jirudha. Gaaffiin uummata Oromoo wal duraa duubaan deebi'aa akka jiru piroojeektiiwwan uummataaf hojjetamanii fi jijjiiramni Oromiyaa keessatti mul'atu kun ragaa guddaadha. Waggaa 4 keessatti hanga kana fayyadamoo yoo taane mootummaa keenya cinaa dhaabbannee yoo tumsine diina isa irratti duulu tokkummaan yoo irraa qolanne immoo eessa ga'uu akka dandeenyu yaaduun nama hin dhibu. Diinonni biyya keenyaa martuu ni kufu. Misoomnii fi mootummaan keenya itti fufu jechuun qophii keenya har'aa goolabna. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechaa amma qophii biroo walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Kuyyuu miidiyaan kan keessan laayik sheer gochuu hin dagatiinaan dhaamsa keenya. Horaa bulaa.